Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Waaqayyo akkas jedha, daandii irra dhaabbadhaa ilaalaa, daandiin isheen dhugaa eessa akka turte baraa, isheerras deddeebi'aa, lubbuu keessaniif boqonnaa argattu. Ermiyaas 6:16. Egaa Ermiyaas akkuma dubbatetti daandiin isheen dura turte sun amantaa ortodoksii ta'uun ishee waan taalamu miti. Akka macaafa qulqulluutti biyyi Itoophiyaa amantaa ortodoksii kan isheen fudhachaa turte dhaloota gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos booda waggaa 34 eeggaltee ta'uusaa hojjaa ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26-40tti ergamaan Waaqayyoo Filiphoosin ka'i karaa isa Yerusaalem gara Gaazaa geessu dhaqi jedhee, innis deemee Hindeekee mootittii warra Itoophiyaa hundarratti abboomamee ture inni wayitii sagaduudhaaf Yerusaalem dhaqu Filiphoos akka cuubee ni dubbata. Itoophiyaan waggaa 34 durallee amantaa ortodoksii hordofaa turuun ishee mootiin biyya Saabaa oduu Salamoon isa Waaqayyo irraa ulfina argate yommuu dhageessu gaaffii cimaan qortee isa laaluudhaaf gara isaa dhuftee akka jedhe. Macaafa Moototaa isa duraa boqonnaa 10 lakkoofsa 1. Akkasumas qulqullichi Daawit macaafa faarfannaa boqonnaa 67 lakkoofsa 31 irratti dureeyyiin biyya Misiraarraa ni dhufu, Itoophiyaan harka ishee Waaqayyootti ni bal'isti jechuudhaan kakuu haaraa durarree amantaa qabaachuu ishee ni ibsa. Seenaan akka dubbatutti immoo jaarraa arfaffaa keessa bara mooticha Izanaa karaa Aksum seene jedha. Egaa waggootii kanaan dura amantaan ortodoksii hanga ammaatti biyyi keenya Itoophiyaan hordofaa jirti. Haa ta'u iyyuu malee bara kana dhaloonni jiran naannoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa ta'uusaa osoo beekanii amantaa kana Oromoon hin beeku, amantaan kun kan Sidaamaatii, Oromoon waaqeffataa qofaa jecha jedhu fudhachuudhaan waggootii dura gadadoo ummattoota irra warri mootummaa qaban taasisaniin wal qabsiisuun waan barsiisaniif of eeggachuu qabna. Jechi isaanii kun Oromoon jalqaba waaqeffataadha, har'as sanumadha yoo jedhan guddaa dogoggoraniiru. Maaliif yoo jenne waaqeffataa jechuun seera kan hin qabne waaqni tokko jira jedhanii amanuu qofadha. Kun immoo amantaa jalqabaa, amantaa laphee yookaan seera laphee jedhama.
barrisaas addaamirraa kaasee hanga museetti bara jiru ture. Barri sun bara du'aa jedhama. Maaliif seerri hin jiruuti namni hundi akka horiitti oolee bulaa kan fedhe raawwata. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos ergaasaa gara biyya Roomitti erge boqonnaa 5:14 irratti addaamirraa kaasee hanga museetti duuti aangoo isaa gonfate ture akka jedhe. Egaa seera lapheetiin Waaqayyo waaqeffachaa kan ture Oromoo qofaa osoo hin taane addaamirraa kaasee hanga museetti sabni jiru hundi Waaqni tokko jira jedhee amana ture. Museerra yeroo ga'u garuu namni lapheesaa qofaan Waaqayyo amanuun isaa sirrii waan hin taaneef seerri Musee yookaan immoo abboommiin kun laatameefi namni seeraan buluu jalqabe. Kiristoos immoo seera Musee jabeessee seera wangeelaatti dabalee seera sana cimsee kenneefi. Ortodoksiin amantaa kan Amaaraati namoonni jedhan Kiristoos kan du'e Amaara qofaafi kun hundumtuyyuu dogoggora. Maqaan isaa ulfaatuti utuma amantii kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gorsa seexanaatiin sukkannaa'ee kufee kan ture Addaamin kaasuuf jecha numti mataa isaatiin nama ta'ee foon namaa uffatee addunyaa kana mara fayyise malee Amaara qofaaf fannifame jedhee kitaabni qulqulluun nu hin barsiisne. Addunyaa kanaaf dhiiga isaatiin miicee cubbuu keenya nurraa haqee maqaa keenya fokkisaa qalama dhiiga isaatiin katabee nu jijjiire jette malee. Mee quba qabduu laata Oromoon amantaa kana wajjin turuusaa? Bataskaanonni umuriidhaan baay'ee fagaatan naannaa Oromiyaa jiraachuu isaanii quba qabduun keenya har'aa keessatti wanta muraasa qofa tuqna. Gara fuulduraatti qubni qabduu kun ittuma fuufti. Deemsisani Waaqa wajjini qulqulloonni deemsisani Waaqa wajjini bara baraani kabajamee yaadatama seenaan isaanii bara baraani kabajamee yaadatama seenaan isaanii qulqulloonni deemsisani Waaqa wajjini qulqulloonni deemsisani Waaqa wajjini bara baraani kabajamee yaadatama seenaan isaanii bara baraani kabajamee yaadatama seenaan isaanii. Waa'ee wareegamoo abbaa keenya Abune Phexros Oromoo ta'uu isaanii quba qabduu laata? Biyyi koof uummanni koo namoota Ormootaatiin hin bitamuu jedhanii Xaaliyaanii mormuudhaan biyya isaaniitiif wareegamuu isaanii. Qulqulluu wareegamoon abbaan keenya Abune Phexros kan dhalatan bara 1892 magaalaa Salaalee Fiicheettidha. Maatiin isaanii qotee bulaadha. Umuriin isaanii barumsaaf yommuu ga'u gara Dabra Libaanos deemanii Baayitaawii Tadilaarraa barumsa barataniiru. Umuriin isaanii waggaa 24 yommuu ta'u monoksee ta'anii. Bataskaanni Misiraa yookaan Gibxi waggaa 1600 booda biyyi Itoophiyaa ijoollee isheerraa dhalatteen Paappaasii mataa ishee filattee akka bultu fedha ishee ta'uu isaa yemmaa ibsitu abbootii filaman keessaa abbaan keenya Abune Phexros isaan tokko turani. Caamsaa 18 bara 1921 Paappaasii ta'anii muudamanii. Wareegamoon abbaan keenya Abune Phexros abbaa gaabbii mootichaa Haile Sillaasees turani. Bara 1928
dhaloota Kiristoosiin booda Xaaliyaaniin biyya keenya qabattee ummata Itoophiyaa haala sukkanneessaan hacuucaa barturtetti wareegamoon abbaan keenya Abune Phexros biyyi koo diinaatiin hin bitamtu jechuun ijaa mormaniif harka diinaatti hin qabamanii. Xaaliyaaniin rakkoo sukkanneessaa yemmuu isaan irra geessistu wareegamoon abbaan keenya garuu jecha garaa nama nyaatuun anarratti rakkoo feetan raawwadhaa kiristiyaanota irratti garuu waan tokko hin raawwatinaa jedhu turan. Dhumarratti loltuun Xaaliyaan bakka jalqaba siidaan isaanii dhaabbatee ture irraa meetira 25 gadi siqee yuunivarsiitii Finfinnee damee gaazexeessitootaa jalatti rasaasa 8 dhaamanii lubbuun isaanii keessaa ba'uu dinnaan maal kun sibiila irraa hojjetame jecha rasaasa matiriyyeessuun hundasaa itti fixanii. Yeroo xiqqoo booda wareegamoon abbaan keenya Abune Phexros lubbuu isaanii Waaqayyootti kennanii. Egaa wareegamoon abbaan keenya Abune Phexros qomoon Oromoo ta'anii amantaa isaanii Ortodoksii ta'uu isaa hubadhaa. Kabajamoon abbaan keenya akka namoota si'anaa qomoo laallatanii namoota miidhuu hin beekani. Isaan Waaqa addunyaa maraadhaaf du'ee kaadhimamaniiruuti. Miilla wareegamoo abbaa keenya Abune Phexrosin hordofanii Phaaphaasonni naannoo Oromiyaatti dhalatanii kan guddatan hedduun kaanee jiru. Isaanis kabajamoo abbaa keenya Abune Saawuros, kabajamoo abbaa keenya Abune Hinook, kabajamoo abbaa keenya Abune Yaarid, kabajamoo abbaa keenya Abune Yoosef, kabajamoo abbaa keenya Abune Maatiyos, kabajamoo abbaa keenya Abune Simi'oon, kabajamoo abbaa keenya Abune Usxaatiyos, kabajamoo abbaa keenya Abune Eeliyaas. Isaan kun hundi naannoo Oromiyaa garagaraa keessatti dhalatanii guddatanii Phaaphaasii ta'uun kan filatamanidha. Egaa Oromoon amantaa Ortodoksii hin beeku kanneen jedhan amma maal jedhanii uummata dogoggorsiisu laata? Kamiifiyyuu abbootii keenya naannoo Oromiyaa irraa ka'aniif akka wareegamoo abbaa keenya Abune Phexros biyya isaaniif uummata isaaniitii fi bataskaana isaaniitiif amantaadhaan akka wareegaman Waaqayyo isaan haa gargaaru. Namoota qomoon uummata dogoggorsiisaniif Waaqayyo laphee haa laatu. Namoota wareegamuu fi qulqullina isaanii amananiif Waaqni abbootii keenyaa mootummaa isaatti isaan haa yaadatu. Kadhannaan kakuu abbaa keenya Abune Phexros hunduma keenya irraa haa bulu. Galchan mana dabaabaatti irratti kaa'anii kan isaan dabarsanii wanta yaraa miti akka hoolotaadhaa oofaman du'atti qulqulloonni deemsi isaanii Waaqa wajjinii qulqulloonni deemsi isaanii Waaqa wajjinii bara baraanii kabajamee yaadatamaa seenaan isaanii bara baraanii kabajamee yaadatamaa seenaan isaanii. Kumsaa Morodaa handhuura biyyattii kan taate magaalaa Finfinnee irraa gara lixaatti daandii sadarkaa isaa eeggate qabannee kiiloomeetira 328 irratti magaalaa Naqamtee argattu. Magaalaan Naqamtee magaalaa daldalaaf mijooftee diriirtee jirtudha. Bara 1935 magaalaan Naqamtee Wallagga keessatti magaalaa guddittii beekamtu turte. Magaalaan Naqamtee handhuura ishee geessanii muuziyeemii Wallaggaa irraa daandii karaa Baahir Daar geessu qabattanii kiiloomeetira 1 akka deemtaniin masaraa obbo Kumsaa Morodaa argattu. Mootiin Kumsaa Morodaa mootii Leeqaa Naqamtee sadaffaadha. Barri dhaloota isaanii bara 1870 dhalatanii bara 1889 jalqabanii hanga bara du'a isaaniitti aangoorra turanii. Seenaa obbo Kumsaa Morodaa maaliif kaafte jechuu dandeessu? Garuu quba qabduun koo kun waysiniin jetti gurra keessanitti laadha. Amantaan isaanii Ortodoksii ta'uusaa
quba qabduu laata? Namoonni amantaan Ortodoksii kan Oromoo miti jedhaniif seenaan obbo Kumsaa Morodaa dhukkuba sammuu ta'u jedheen seenaa isaanii ka'a. Obbo Kumsaa Morodaa yeroo hundumaa guyyaa sanbata guddaa seera qulqulleessaa raawwachuuf bataskaana Maariyaamii Naqamtee keessatti galanii waaqa aangoo isaanii kenneef galateeffachaa turani. Galata qurbaanaa haadha keenya dubaroo Maariyaam abbaa Hiriyaaqoos kan barreesse Waaqayyoo abbaan samii irra taa'ee handaara rafanuu ni daawwate ni urgeeffate kan akka keessa hin agarre isa jaallatu tokkicha ilma isaa gara keetti ergee guyyaa tokkollee sanbata guddaa hafanii hin beekanii Maariyaamin Naqamtee mucaan isaanii killee yookaan buphaarraa akka hojjete ni dubbatama. Obbo Kumsaa Morodaa bara 1923 yemmuu du'anii boqotan iddoo itti awwaalamanis asuma bataskaana Maariyaamii Naqamtee keessa. Manni isin ilaalaa jirtan kun awwaala Obbo Kumsaa Morodaadha. Mee keessa seennee awwaala isaanii haalaan haa ilaallu. Egaa dhugaan isaa kana Oromoon amantaa Ortodoksii amantaa kam durayyuu itti amanaa ture. Lakkii yoo jettan ragaa nuu kenna nuti waan qabnu hunda sinii dhangalaasne. Amantaan kun qulqullichi Phexros biyya Qeesaariyaatti kan dhugaa ba'eefidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 16. Har'a garuu namoonni tokko tokko siyaasaan amantaa kanarraa goraniiru. Ati garuu isa barattee cimsitee amantee ijoollummaa keetii qabattee macaafa qulqulluu beekteetta. Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Kanaafuu qulqullichi Phaawulos gara Ibrootaatti ergaa ergee boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti amantaa keenya isa duraa sana amma dhumaatti yoo cimsinee qabanne Kiristoos wajjin qooda guddaa qabna jechuudhaan kan inni nu gorse. Waaqayyo ija laphee keenyaa nuuf haa banu. Dandeessa ati gooftaan dandeessa dandeessa ati gooftaan dandeessa sin argee hunda keessa. Aangoo keetiin waan dubbattee ni raawwatta. Harka keetiin kan eegalte ni xumurta. Galata kee gooftaa hin dandeessa ati gooftaan dandeessa hin dandeessa ati gooftaan.